السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت أقول ديبا ولا كذا. كنت ديبا إيران دربني ديبا ومامتي. Shirgula isin kaayiroo laaldiina kana heddummaatee kana qabsoo jechuun tanuma ka harkisaa ol deebisaa isin. Takkatti maan gubbaa fuudhaa ilaalan na kaana la'uuf argee jechuudha. Abshiru. Aamii walumaan baageen. Gaarii itti fufa. Inshallah. Sa'aatiitti yallee teessallee saammachuudhaaf itti fufa. Bakkuma dhaab irraa itti fufa warri amma seentan haruufni yoo jiraatan irraa darbanii viidiyoo lammataa itti deebi'ee kan jalqabaa dhattanii caqasuu dandeettanii jechuudha. Bakki jajjabduu namoonni hedduun hin dandeenyeef raggamtoonni irratti nu duulanis ni jirti. Abshiru. Kanaaf ilmaan Oromoodhaa viidiyoo kaan dhattanii warri haarawaa seentan yoo jiraatan viidiyoo kanaan dura irraa darbanitu jira achirraa caqasuu dandeessanii. Ardhas warroonni akkasii maqaa amantiitiin wanni dubbachaa turre ganna dheeraa keessatti jijjiiramni waggaa 7 hadhaa kan arganne keessaa uummanni musliimaa akka musliimaatitti kan kalee biyyan qabdanii afaan warraatiin yaa mooraa agar waarkaa yaa islaam agar makkaa inni nuun jedhan sun yaa mooraa agar waarkaa yaa islaam agar Itoophiyaa nuun jedhe abbichuun jechuudha. Islaam Itoophiyaa musliima makkatti aanee islaamummaa fudhateef heddumminnummaa makkaa caalaayyuu fudhateef islaam Itoophiyaa islaama guddaa Itoophiyaa keessatti araboota guutuu yoo liqqaban heddumminnaan caaluuf Itoophiyaa keessatti maajooritii ta'uu mootummaan hadhaa kun fidee jechuudha nuuf kenne. Gama hundaanuu akka biyyattiitti gammachuu walqixxummaa tokkummaa itti arganne jechuudha. Ortodoksiin siyaasaa baddee ortodoksiin baaybilii amantii isaanii akka baaybilii isaanii jedhu kabajju as baatee ortodoksiin sirna atseewwanii sirna kaleessa alaabaa tokko afaan tokko aadaa tokko amantii tokko jedhu baddee jechuudha. Pheenxeen Protestaantii waaqeffataan abbaa biyyaa ta'ee as bahee amantii walqixxummaa kanamuu tokkummaadhaan waliin geggeeffatu ka amantii walii kabajan ka itti wal gargaaran biyya takka qabna amantiin abbaati kan jedhan as bahee jechuudha. Nu akka uummata musliimaatitti karaa kana wanni isin tuquu barbaadu warri amma seentanis ka duraallee sagantaa duraa rawaatti fufeef ardha bakki dhaabbannu jirru kuni wanni as gubbatti diinaafillee firaafillee dhaamsa dabarfachuu barbaadu dhiibbaan amantiidhaa dhiibbaan sabummaadhaan jirtu namoonni himatu adda Amaarri Oromoon nu dhiibde jedhuudhaan jirtu Tigreen Oromoon nu dhiibde jettu hin jirtu sabaa sablammoonni Oromoon nu dhiibde jettu hin jiru hawwaa turanii akka isaan akka jedhan garuu namuu hin jedhu adda maaliif namuu ganda ofii bulchuu jira rakkoo ganda isaanii keessa jiru ufuma komatan malee mootummaadha jiru wanni komatan hin jiru ilmaan Oromoo biyya bulchaa jira wanni komatan hin jiru jechuudha. Kun dalaggatuu jitu waan deemaa jirutu jedhaa jechuudha. Garuu dhukkubni hadhallee jiru kan irraa fayyuu dadhaban waan hedduu jijjiiruu dadhabne akka amantiitti maqaa hadhallee amantii islaamummaa kana qabnuun warroonni akka lammii lammaffaatitti haga geennee waajira yoodhan waltajjii gubbatti akka mul'anne maqaan keenya akka hin kaane gahee biyyattii tana keessaa qabnu akka mul'anne sa'a 24
mindaa mootummaa kanaa nyaachaa ummanni kun kafaluuf nyaachaa ummanni musliimaa taaksii inni baase waajjira keessaanii VAT-dhaan deemaa ijoollee ummata musliimaa kana keessaa baatee wurdiyamaa gatii ummanni musliimaa akkuma ummata kamii Itoophiyaatti kafalee keessatti dhiibbaaleen hadhallee ija diimeeffattee gabbaatee deemaa jirti jechuudha. Isaan garee Tigraay irraa haga naannoo Amaaraatiif Oromiyaatitti naannolee sadiin kana keessatti ilmaan Yohaannisoota warra aadaaf amantiidhaan nu fakkaatan warra ka Oromoo keessaa Oromoo himatan kan Amaara keessaa Amaara himatan kan Tigree keessaa Tigree himatanii fi warra sirna kaleessaa deebisuudhaaf hawwan bololan dheebotan shoomaa yookaan beelayan bulurtuun tunniin adhas ciqilee isaanii yookaan ammoo irree isaanii nurra kaanii nu dhabamsiisuudhaaf saa 24 dalaganii jechuudha. Isaaniillee dhaamsata qabaa fi hadha. Uummanni musliimaa Itoophiyaa keessatti uummata qabsoo namoota irraa bookkisu kana mata dureedhaan irra sini deebi'a. Eenyu caalaa mata dureedhaan gaafa namni hundu ortodoksiin amantii teenna nuti Amaara gaafa jedhan lakki. Amantiin namiituu mirga isaati waan fedhetti amanu. Nuti Oromoo musliima amantii teennan jijjiiran Huseen Bunee kaadha qabsoo eegale jenne qawwee fuudhe nama musliimaati. Sababni qawwee isa fuusise hangoo sii kenninaa kiristinnaa kayyaniin. Jeneraal Jaarraa Abbaa Jeneraal Waaqoo Guutuu hangoo sii kenninaa amantii gadhiisii koottu jedhaniin. Sababni qawwee irra fuudhe kana. Hangoo naa kennu waan uf danda'e amantii jijjiirachuu maal fide jennaan Itoophiyaan dachii kiristaanaati afaan tokko aadaa tokko amantii tokko saba tokko sabni Amaara amantiin kiristaana ortodoksii musliima waaqeffataa protestaantii pheenxe wanni jedhan Itoophiyaa keessa hin jiruudhaan dhufame jechuudha. Nara gaggaaritti addi bilisummaa Oromoo abbaan bu'eeresseef qabsoo namuu irratti bookkisee loluwadha. Wareegama kafallee nu qabsaa'ota irra jedhan namni boote sooressa Jaarraa Abbaa Gadaati. Eessaa qabsiifate qaanqee adda bilisummaa Oromoo ittiin ijaare qabsaa'ota Baalee Jeneraal Waaqoo Guutuu irraayi. Namni qubee afaan Oromoo taadha namu abbaa itti ta'e irraa bookkisuuf seenaa irraa himatu barreesse ummata musliimaa sheekolee olumaayiteen. Alaabaa ummanni Oromoo adda irraa bookkisuuf teenna jedhu kan boca ummata musliimaati. Waan kana waan dubbadhu garii nama akka faallaa fudhachuu ni malta. Wani tokko dhiibbaan nurra ga'uun kanaan. Gootowwan sodaa tokko malee diinota kokkee qabatanii keessaaf alatti wareegama kafalan ufii akka shaamaa itti baqanii ifanuuf ta'an jagnoowwan wareegama namuu kafalii itti kafalan sheekolee musliimaati. Keessaayyuu haga 1973 1969 qabsoo namoonni amantiileen biraa warri biraa itti makamaniin duratti 1930moota irraa eegalee haga 50moota 60mootaatitti biyyoota addunyaa keessa deemuudhaan riphee lola addunyaa keessa hin jirre Jeneraal Waaqoo Guutuu faati ijaaruudhaan waraana haga Kooriyaa biyyoota addunyaa leenjisuudhaan mootummaan Itoophiyaa kan inni waggaa 7 taankiidhaan xiyyaaraan miigiidhaan zuudhaan waggaa 7 lolee dadhabe ummata musliimaati jechuudha. Dhugaa afaan nu qabuun dandeettan haga furri nu keessa jiru. Hedduu tiraay godhanii yaaltan. Hadha garuu ummata akkasiisan kan wareegama guddaa itti kafalle warroonni amantii biraa qabanis Oromoon naannoo biraallee 60moota keessa qabsoo nu dabalamtan. Biyyattii tana waliin qabaachuudhaan amantiin ta abbaa ta'uudhaan gaafa ummanni Baalee qabsaa'u
Somaaleedha Oromoo miti nuun jettanii lakki nuti Oromoo jennee gaafa ummanni Harargeedhaa qabsaa'u lakki isin Oromoo miti Araba nuun jettanii hin daganne bara. Osoo beeku huuba waliin jette sareen wanni qabsoofneefu wallaalaa kennaa fi diina kenna ajjeemne dhabamsiisuuf osoo hin taane barsiifne karaa haqaa gubbaa kaa'uu ergamtoota baandaa nu keessa jiran eenyummaa isaatiif amantii isaa kabajatee akka inni jiraatu nu wajjin barsiisuu qabsoo goone jechuudha. Nadhii Gammadaa maa dhabame? Sheeka nama Islaamaati. Aanessoo Waarii Faatimaa ajjeefaman. Mul'isa Abbaa Gadaa fa'aa maa ajjeefaman. Guutamaa Muwaaz fa'aa maa ajjeefaman. Warroonni kunniin ulumaa'ii musliimaati. Adda yoo namni Nadhii Gammadaa jedhe Nadhii Gammadaati. Sheek Qaasim maqaan isaanii Sheeka ulumaa'ii. Guutamaa Muwaaz hundi Rabbi jannata naa qananiisu Sheeka ulumaa'ii musliimaati. Mul'is Gadaa ulumaa'ii musliimaati. Jaarraa Abbaa Gadaa ulumaa'ii musliimaati. Jeneraal Waaqoo Guutuu ulumaa'ii musliimaati. Aanessoo Waaree hundi nama kumaatamoota silaa kaya ulumaa'ii warra jiruu namaa keessaa bahanii qabsoo Oromootiif jecha wareegama namni tokkollee hin kafalan. Oromoo keessaa namni tokko Waddarsheem Xallaasheedha warri jaalattee jibbite namni haga ulumaa'ii Islaamaa biyyattii tanaaf gatii kafale hiree hadharra dhaabbanne dhiichistu tanaaf gatii kafale namni tokko amantii kam keessaallee naannoo kamiillee ka kafale hin jiru jechuudha. Kana dhaamsa warra dhaamuuf qaba. Garuu hadha namni bakka hundatti duuba dhaabbatu qubni itti qabamu alagga dhiibbamu tuffatamu galmee diinaarra kaa'uuf tattaafatamu ummata musliimaati jechuudha illee. Eenyuun mootummaadhaatiin noo. Harcaatuu sirna kaleessaatii fi warra kaleessa isaan charchii isaaniitiin barsiifatan warra hadhallee kaayoo san qaban kana keessaa tokko akka Jawaar Mohaammed, Baqqalee Garbaa, Dr. Tsaggaayee Laakee Guutuusi, Dr. Profeesaroo jedhan warri barsiifatee fi hadhallee ganda keenya dhalatanii nu fakkaachaa maqaa keenya himachaa even amantii nu himachaa warra hadhallee faannoon goota keenya TPLF goota keenya Dr. Abiy Ahmad Ali aabbichuun akka taayitatti hin dhufne Lammaa Magarsaa irraa eegalee haga kaadiree harcaatu ganda keessa jirtutti harcaatu haga dhatti nu wajjin waajjira keessa deemaa nu wajjin biyyattii keessa deemaa nu wajjin badhaadhina deeggaraa nu wajjin miseensa badhaadhinaa ta'a nu wajjin hoggana badhaadhinaa ta'a shaneeffaan nu horii irratti ijaaru warri guyyaa bichuu waliin oolee halkan Eertiraa irraa haga Somaaleetii Somaalee irraa haga Jibtitti Tigraay irraa haga Gondarii Goojjamitti gammoojjilee Baaleetii fi gammoojjilee Oromiyaatii fi gammoojjilee naannoo Amaaraa keessatti warri sa'a 24 dalagu harcaatu ummata musliimaa kana eenyullee dura hujiin ala godhuudhaaf Itoophiyaa dachii kiristaanaa godhuudhaaf warra lafa dhiitu jechuudha. Dr. Abiy Ahmad Ali gaafa gara taayitatti dhufan mootummaan naannoo Oromiyaa harka 45 yoo fidu mootummaan naannoo Amaaraa harka 45 yeroo fidutti warri kibbaa harka 8 yeroo fidutti harcaatuun ergamtuun sirna kalee akka Jawaar Mohaammed faati Baqqalee Garbaa Kaafaa Oof Shaneen sheekoleen maqaa Islaamaa himatanii Islaama irratti duulan munaafiqoonni nu keessa jiran ka Quraanaa fi hadiisatti hin dalayne dantaa mataa isaaniitii fi hayyaan laallattoonni warri namni aayyoo fuudhe hunduu aabboodha jedhan walii galanii aabbichuu irratti duulli hangana hin jenne banamee jechuudha. Duulli hangana hin jenne maaliif ni beekan
maatii musliimaa keessaa dhalatee musliima quraana rabbii baratee hadiisa baratee ilma abbaa Jifaarii ganda Shiraan Itoophiyaan gurguratin Oromiyaan gurguratin keessa dhalatanii maatii hiyyeessaati ilma abbaa lafaa Adahaariitii miti. Maatii shoorti kat yookaan karaa hannaatiin saamichaatiin diinaa walii galuudhaan qabeenya horate osoo hin taane maatii Oromoo ta'uuf musliima ta'uuf haqa dalaguudhaaf qabeenya qabu itti dhabe irraa waan dhalataniif namoonni isaa waggaa 150 ala gadi eegaa turan dhoorkaa turan ilma hiyyeessaa kan gabroome kan qabeenya saamame maatiin isaa abbaan ajjeefame ilmaan qabsaa'ota akka garaa taayitatti hin dhufne akka gara waltajjii haqaa kanatti hin dhufne warra alagga dhoorkaa ture walii galee muumicha ministeeraa irratti maqaballeessiidhaa fi akka hin filamneef duula guddaa godhaa turan jechuudha. Naftanyoonni sirna kaleessaa isaan deebisuu dhaban zeeroo baanii TPLF harka 59 qofa argattee yeroo kuftu aabbichuun harka 108 argachuudhaan badhaadhinni akka ilmaan hiyyeessotaatiif sabaaf sablammootaa ummata Oromootii fi ummata musliimaa kaleessa biyyi keessan makka jedhan abbaa biyyaatii fi dhugaa tan akka argataniif rabbiin keenya alhamdulillahi rabbil alamin aabbichuu 4 kiiloo nu seensisee jechuudha. Dhageettanii addas warri dhukkubni gaafas isaan tuqee fi sirna atseewwanii Oromoo irratti fe'uuf ummata musliimaa irratti fe'uudhaaf baallama seenan irbuu seenan akaakoon isaaniitiif abboonni isaanii sirna kana irratti dhabaman nu dhabamsiisuu irratti ilmaan nurra guddifatanii alaggadhoowwaa nuun jedhan sun ardhallee amaanaa abboota irraa fuudhaniif kaayoo abbootaa san bakkaan ga'u akka Jawaar Mohammad faati sa'a 24 yeroo isaan kufanii ka'anii fi haqqisanii yeroo isaan arraaban argaa jirraa jechuudha. Qabsaa'onni kaleessaa wanni jedhan qabsaa'aan ni kufaa qabsoon itti fufaa jedhan. Addallee borullee qabsoon harcaatuu sirna kaleessaa harcaatii ilmaan Adahaariidhaa harcaatuu baandaadhaa ijoollee nu keessaa hadhallee wacan gandaan amantiidhaan waliin nu oofuudhaaf ilmaan gudeedaa alaggadhoowwanii diqaalaaf ergamtoota diinaa warri mataa irra nu baasuudhaaf sa'a 24 dalagan qabriin isaanii sardoo yookaan ammoo marga margitee jirti jechuudha. Siidaan qabrii isaanii irra dhaabbate margaan liqimfamee jira garaa murachuu qabdan isiniin jenna jechuudha. Kana jidduutti ilmaan Oromoo ummanni Itoophiyaa guutuun namni afaan kana dhageettan yeroo waan kana dubbadhu nuti warra kaleessallee haqaaf dhugaa jirtu san gubbatti irra isinii deebi'a. Gaafa namni hunduu abdii kutatee Oromummaa irraa gara Amaarummaatitti yookaan ammoo sirna atseewwanii afaan tokko amantii tokko aadaa tokko gaafa jedhee namuu fudhate warra lakki jedhee didesan addallee borullee iftaanillee warra san nu beeka. Dhiibbaa feetan gootanii duula feetan bantanii garee feetan nurra ijaartanii nu qopheessitanii dhaamsi bakka guddatti bakka tanatti ilmaan Oromoodhaa galmee seenaa irraa naa barreessa. Hardhas duula gugurdaa jira. Hadhas yakka guddaa deemaa jira hin rafne diinni keenya. Aabbichuu dadhabanii ilmaan Oromoo warra haqaan dhaabbatan kaayoon tun dhiira irra wareegamee haqxi tun teenna biyyi tun teenna biyya kana keessatti nu maajoritiidha warra jedhetu wareegama kafalee aabbichuu cinaa dhaabbachuudhaan bakka adda dhaabbanne waggaa 7 lakkoofsiifne jechuudha. Irra isinii deebi'a. Namoota murtaayan qubaallaa akka wantu gatii itti kafalanii hadhallee hiree sabaa sablammootaaf uummanni Itoophiyaa guutuun argate kana tiksanii harkaa qaban. Uf dagachuu hin qabnu. Maaliif?
waan anaasaw namoota hedduun galaa hedduun galu. Namoonni wareegama biyya kanaaf kafaltan kafalaa jirtan bakka qabdan yaaddan qabdan eenyuun kun mootummaa biyya bulchuun miti. Kaadiree mootummaa kana jala jiran warra nu fakkaatanii afaan keenya aadaa keenya amantii keenya beekan warra sirni kaleessaa barsiifate si shoomuuti yaalballaa si shaaruuti qoccaaloo irra jedhu warra gaafa hangoo dhufan namni hateen achisiisin gaafa hangoo irraa bu'e gaabba warri jedhu abbootii qabeenyaatiin ergamtoota akka Jawaar fa'aa wal qabatanii ilmaan Arsee ilmaan Sikkoo Mandoo Jawaarii nurra kaasanii warra amantii biraa qabu isaan musliima jedhanii nurratti ijaaranii nafxanyootaan ashabbaarii biyya qabachuu deema warri tooyidaa warri rabbii tokkochatti amanu warri sunnaa nabii rabbii alayhi salaatu wassalaam hordofu ahlul sunnaan warri shirkiin dalan warri hanna balleessu warri kijiba balleessu warri kiristaanaa fi waaqeffataa protestaantii hundaa kabaja amantii warraa waliin jiraadhaa jedhu warri sooshaalizimii amantiin hin jirtu yorra jedhu balleessu warri hannaaf kijiba balleessu kunniintu wal ijaaree dhufaa jira baduu deemnaa gaafas warri jedhu. Warri gandaan lagaan ilmaan Oromoo addaan qoodee Arsii lagaan gandaan naannoon amantiin rizirraajiin hadhas mootummaa kana keessa jirtu qooddee akka dhugaan biiftuun baate tun biqiltuu biqilchistee sanyii godhattee daraaraan baay'atee dharti baddee dhugaan akka hidda godhattee gadi hin dhaabbanne godhuuf sa'a 24 dalagaa jiran keessaayyuu rasni deebi'a keessaayyuu ilmaan Arsee keessa wanni dalagamaa jiru ilmaan Sikkoo Mandoo Baalee Arsii keessa waan dalagamaa jiru nama tokkoon ergamtuu diinaa Jawaar Mahaammadiin ilmaan Arsee haga maatii irraa kahee gosaan gandaan lagaan akkasii wal qooddee waliin qaban irratti dalagamaa jira jechuudha. Dhagaa Oromoon ilmaan Sikkoo Mandoo hedduun namaa Baalee fi Arsii gargar ilaala. Baalellee uummata wayii ka Oromoo Arsiin gamanaallee uummata wayii ka Oromoo akkasitti beeka gariin namaa miti. Ilmaan Sikkoo Mandoo wanni jedhee yeroo baay'een dubbadhuuf Baalee fi Arsiin gosa Baalee keessa jirtu Arsii keessa jira. Gosa Arsii keessa jirtu Baalee keessa jira. Obboleewwan jechuudha. Lagaan nu qoodan. Divide in the rule jettiin faranjiin. Arsiin Oromoo keessaa kutaa 11 Oromoo keessaa uummata guddaa waan ta'eef uummata kaleessa gaafa Oromoo taawwan cabsanillee cabsuu dadhaban. Miliinikitti salphate leenjisoo diigaa irraa eegalee Baaleen mootummoonni dabran tokkollee bulchuu dadhaban. Uummanni Arsiidhaa uummata fardi isaanii laga Oromoo lolli Oromoo kamuu kan irraa nafin itti hirmaate. Uummanni Baalee ilmaan Arsee farda 600 oliin uummata Wallootitti birmatanii sirna atseewwanii waraanan. Fardi ilmaan Sikkoo Mandoo Wallootti duuleen galle gaafa diina Walloo keessaa irraa cabse achiin Oromoo biraa dhaqee gargaare. Jeneraal Taaddasaa Birruutii fi Haaji Adam Saaddoo osoo bifaa waliin beenne sagalee waliin beenne uummanni Baalee uummata Tuulamaatitti obboleewwan keenya achi gabroomanii cabanii tokkummaa ijaarannee waliin diina cabsuu qabna jedhaniiti xurree yookaan fulee walitti baafatanii jechuudha. Gaafni Rabbi jeenataa isaa kana Haaji Adam Saaddoo waraqaa fuula 16 luukii gurdaa 16 dure jechuudha. Nyaatanii dhiirti waan garaa baaftee garatti deebiste jedhan
ergaan ummanni Baalee ummata Tuulamaatitti ergee ummata Tuulamaallee akka hin galaafanne ka Baaleellee akka hin galaafanne nyaateen cadhifne homaa harkaan qabu hin jenne gootummaa sun jagnummaa rabbiin nuu kenne dhiirti jedheen yosoo isaan jaallee garaa tarsaasan waan garaa baaftee dhiirti garatti deeffatte jedhee diinota keenya garaa gubanii jechuudha. Ilmaan Sikkoo Mandoo jagnummaan beekamtu, hayyummaan beekamtu, tokkummaa biyyattii kanaa ijaaruun beekamtu akka gahee hoogganaan dandeettii qabduun biyyummaadhaan sabummaadhaan hiree mootummaa kanaa keessatti hirmaanneef shirri dalagamaa tureef dalagamaa jiru maqaa Jawaar Mahaammadiin keessaayyuu namni musliimaa shira Jawaar Mahaammad summii gaafa ummanni musliimaa sagaleen kennaa dhagamtu Ameerikaa keessatti affeere irratti ilmaan Arsee kan keessatti dhaladhe harka 90% musliimaan mancaa yookaan seeyfii morma namarraa ciruun beekamna yoo isin diddan seeyfii morma isinirraa cirra jedhee dhaamsa diinummaa ummata musliimaa akka ummanni Itoophiyaan hin amanne ifaan ifatti summii yoomillee dagatamnee fi diina nutti dummeessituuf biyyattii kana keessatti ija shakkiitiin akka nu laalan inni facaase hanga hadhaatti isallee waltajjii gubbatti ummata keenya san akka saniin ummanni biraa jibbuuf jechoota san kaasanii yeroo miidiyaa isaanii irra dhiyeessan kaleessan agarraa jechuudha. Kun mooraa qabsoo Oromoo keessa gahee guddaa qabaannee bulchiinsa mootummaa keessatti ilmaan Arsee akka bakka takka illee hin qabaanne sa'a 24 dalagamaa jira jechuudha. Ummanni tokko biyya takka keessatti akka heddumminnaatiin bulchiinsa keessatti bakka hundattuu hirmaatee mul'ata jechuudha. Ummanni Harargee kaleessa maqaa rabbitti amanee mootummaa kamuu keessatti bakka takka hin qabu ture. Ummanni Walloo akkas, ummanni Jimmaa akkas. Lafoonni ummanni musliimaa keessatti heddummaatan dhiibbaalee sirna dabree keessattis harka dhibbatti ummanni musliimaa akka bakka takka hin qabaanne baqataa godhamee haqame. Hadha gaafa muummichi ministeera ummata musliimaa abbaa biyyaatii fi ummata guddaa biyya kana keessa gahee guddaa qabu yeroo heeraaf seera biyyattiitiin mirkaneessutti namoonni taayitaa gubbaa jiraniif gola keessa ta'anii seeyfii gara qabatanii morma nurraa ciruu nu dhabamsiisuudhaaf hadhallee duulan ergamtuu akka Jawaar Mahaammad qabachuudhaan yeroo ija nu diimeeffataniif nu dhabamsiisuuf sa'a 24 dalaganiif ifaajee nu qabsoo Oromoodhaa ijoollummaarraa dhiigetti cobsinee lafeetti cabsine akka isiin bakka hin arganne godhu warroonni sooshaal miidiyaa kana gubbaa hojii waggaa dheeraa fudhanne ragaadha argaa jirtanii jechuudha. Nu caalaa namni qabsoo Oromoo keessa gatii kafalee hin jiru. Ani obboleessi keessan akka aktiivistoota Oromootitti namni na dura sooshaal miidiyaa irratti taaltook irraa eegalee haga feesbuuk adhaatti gahee guddaa kafalee hin jiru jechuudha. Peejii 4 gurguddaan irraa hidhame. Peejii adda irra taa'ee haasa'u kana ni beektanii yeroo gabaabaa kanarraa cufame baradhe nama 159 na jala jiraadha. Garuu wareegamni an kafaleef maqaa rabbitti amanee sunnaa naa xiqqaattu areeni xiqqoon tun irraa mul'attuuf haqatan ka amantiillee kasabaallee biyyaa dubbadhuuf rizirraajiif kaadiree mootummaa kana keessa jirtu keessatti bakka hin qabu jechuudha. Namoota haqaatii fi warroota dhugaasanii biyya kanaaf dhaabbatan qofa biratti jechuudha. Kaaka Mustafaa ol bahee dubbachuu hin dandeenye meeqa jira kumaatama. Hiriyaa argamtee badhaadhinni sadarkaa kanaan ga'e bishaan Abbayaa irraa eegalee hanga qabsoo shanee faannoo fi TPLF irratti ga'ee guddaa kan kafale ijoollee biyya Arabaati. Horii guddaa gannaqanii jiranii wareegama guddaa kafalanii jiran. Shamarran teenna meeqatu karaa gubbatti hafe. Meeqatu wareegama qaqqaalii kafalee kan akka Iftuu Baqqalaadha. Ga'ee guddaa qabsoo kana keessa kafalte. Ta akka takkatti hasan daaboodha.
warroonni urjii ta'anii ifa gabbayanii qabsoo kanaaf wareegama guddaa kafalan bakka qaban hadhan qaban. Maaliif? Waan Rabbitti amananiif. Ilmaan Arsee ka akka Jaalgishuu Gadaa TV'n haqaaf dhugaa kijibaaf dharaaf dhugaa diinaaf fira adda baasee yeroo dheeraa jaalli kun qabsoo Oromoos gubbaa dalagaa ture. Miidiyaa guddaa miidiyaa beekamaa bakka qabaa hin qabu. Namni akka Jaalbantii Fufaadhaa jaala kiyya qaalii wareegama kafalee akkuma Mustafaa Jaarraatitti abbaa qabeenyaa makiinaa kennee uummata Oromootiif qabsoo Oromootiif bahe lolee lolchiisaa ture wareegama kafalaa ture. Miidiyaalee afaan Amaaraatiif Oromootiin sa'a 24 qabsoo kanaa gahee guddaa osoo kafalu fayyaa irratti dhabee adda dubbachoollee dadhabee hawwuu qofaan yaada qofaan qabsoo kana gargaaru jagna akkasiisan wanni bakka dhabeef maqaa musliima ta'eef karaa kana dhaamsa guddaa dhagaa gaariitti dhugaa takka walitti himneet wanni as geenneen dhugaa dubbachoodhaan namoonni Rabbitti amanan beekomtii biyyattii Itoophiyaa keessatti argatan keessatti aabbichuunis quba qabaanii dubbatanii jiranii Rabbi amanuu qofaaf cokamnee filamnee beekomtii osoon arganne hafne jechuudha. Kun dhaamsa keenya uummata musliimaatiif. Ta'ee jedhamee nu filanii qulqulleessanii addan nu hambisan. Namoota peejiyaa keenya hin qabne. Namoota kalee jeneraalota keenyarraa haga muummicha ministeeraatitti adda adaanechitti hawaasaatitti diina caalaa nafxanyoota caalaa deeggaruudhaan ilmaan Oromoo salphisanii xiqqeessanii nam tokko irraa gagamtatti xiqqeessan adda yoo isin agartan bakka irra jiruun gartanii bireeni beeytanii abshiru waan ergan irraa baasuu dadhabee shiru bira ol deebisa vaayirasii nama erganii beektu ookee yoo ati hin jenne staak taatee achumatti haftaa jechuudha. Yoo ookee jette ammoo keessaa baata akka duratti isan. Isin daa gabaasa insha Allah amma kana darbuu deemanii ammallee yoo darban hin deebu afoo hin daalan folchaa. Warroonni kunneen namoonni kalee akkuma isin agartan maaliif dhaamsi guyyaa addaa kuni qabsoo waggaa torban kana warra waggaa torba waliin turreefis dalanne waan ta'eef guyyaa dhaamsi jajjabaa irra dabru ta'e waan ta'e tuqaa jechuudha. Beekomtiinis kennameefi wanni barbaachisuunis godhame fantashir fil ardiyanis osoo jechuudha. Maaliif amantii tokko qaban kaayoo tokko qaban mootummaa kan injifachuu dadhaban cabsuu dadhaban kireen biriin jirtu hadhaa haga yeroon geettuuf as dhufanii as keessa taa'anii waliin dalagaa yeroo mootummaa kana irratti eeggachuuf jechuudha. Rasni deebu maaliif kun dalagame warra kaleessa jeneraalota keenya arrabsu diqqeessu booji'amtoota jedhuun hattuudhaan jedhuun kijibduu jedhuun garuu dhadhan jedhuun warra gartee muummicha ministeeraa rakkanee duun Oromoon biyya bulchuu hin dandeettu gandaan nu qoodu akkamitti hadha dhufanii aktiivistoota hayyoota beekamtoota kalaga maratti bakka hunda affeeraman ta'ani. Nu agartanii waltajjii gubbatti nu agartanii ubaajii fannifannee deemnu biyya keessa irra mootummaa kan wajjin jirra. Agartanii ani obboleessi keessan waggaa torban kan irra guddaa biyya keessa dabarse. Garuu harki isaanii qabee Mustafaa sunnaan irraa mul'atu islaamaa kana waamanii baajii itti godhanii hiree kennanii fi asii kootu achi eeggachuutti salphina isaan biratti. Maaliif? Kaayoon isaanii sirna kaleessaa waliin jiran. Maaliif? Kaayoon isaanii TPLF waliin jiran. Kaayoon isaanii aabbichuu hadha sadarkaa kana dhufe kana rakkatanii waliin deeman. Dadhabanii waliin deeman.
Isaan kan jiran Jawaar wajjin, TPLF wajjin, nafxanyoota wajjin, sirna kaleessaa wajjin, dhukkuba amantii qaban, dhukkuba gandaa qaban. Namni yeroo waa dalagu waa godhu. Namni siyaasaa beeku ni laallata. Akka amantiitti, akka sabatti, uummanni Oromoo saba Itoophiyaan sabaaf sablammoota 83 ol qabdi. Amantii guddoo 5 qabdi. Uummanni Oromoo uummata gahee guddaa kafale. Namoonni beekumtiin kennameef laga kanfaa irraa ganda kanfaa irraa jira. Bari Muhammad Al-Arusiitii fi Ustaaz Jamaal warroota nu caalaallee gahee qabsoo akka Itoophiyaatti Ijiptii wajjin kokkee wal qabatanii wareegama guddaa kafalan. Alatti hafanii baraabbichuun nama akka Ustaaz Jamaal kan beekumtiin kennamee waltajjii gubbatti eegu hin agarre yoo an arguu dhabe malee gowwaa dirra dhayanii qaroo bira dhahanii jedhe godhame. Ni hafni maaliin Rabbi amanuuf kana jiraadhallee warroota sanii dhaamsa qaba. Hin dogongorinaa. Isinitti hin fakkaatin hangoolleen itti short yeroo gabaabdu. Seenaan ammoo hama haga yoomii qiyaamaa deema. Ilmi keetutti qaana yabu. Ilmaan teessantu itti qaanaya. Nu warra daandii adda isinirra jirtan, hangoo irra adda isin jirtan tana mindaa malee, beekumtii malee, dhuunfaadhaan qabeenya kennaa fi lubbuu teennaaf yeroo keenyatti kennine saba keennaaf haqa Rabbiin kenna ilmi dhiiraa rijaalli biyyaan dhaabbata haqaan dhaabbataa saniif osoo dhiibamu, osoo ajjeefamu, osoo sarii nurra ijaartan, osoo shira nu duuba nurra xaxxan bakka adda jiru tan dhaabbanne. Kana wanni dhaamuun maali? Ijoolleen boru qabsoo kana dabalamuu deemtaniif duuba jirtanillee eebaluu fa'aa akkas taanii akkas godhanii jettanii qabsoo irra leessina. Mustafaa wanni qabsaa'uuf beekumtii argachuufii miti, mindaa argachuufii miti, lafa fudhachuufii miti. Dirqama Rabbi narra kaa'eef qabsaa'e, ilmootiyyaaf qabsaa'e. Jaallan ammaqaadha illee akkas. Iftuu Baqqalaa, Takkattii Hasan Daaboo, Jaalgishoo kan Gadaatiibiin, Jaalbantiin, jaallan hedduun ammaqaalee keessaan ba'an. Jaalmurti guutu. Hedduun namoonni ammaqaa isinii dhabu. Amantii biraa qabaatee gahee aktiivistummaan biyya kana keessa dalagee alatti hafee yoo jiraate naaf fidaa yallan. Irra ni deebu. Aktiivistiin amantii biraa qabaatee even guyyaa takka dubbatee alatti hafe hin jiru. Maal ta'uu qabda beektaati? Beekumtii argachuuf faarsuu qabda. Faarsee bulaa. Kijibduu ta'uu qabda. Uf dagachuu qabda. Uf gurguruu qabda. Uf gurguruu qabda. Amantii ta'e irraa afaan qabachuu, kijibuu, hattuu deeggaruu, waliin hatuu. Garuu galgalli isaanii gaafa san daladde galgalli kee salphina. Galgalli kee salphina. Qabsoo adda bilisummaa Oromoo keessa ture Mustafaan. Warri galee hogganoota kennaa. Warri kalee maqaan isaanii waamamu wadha maqaan isaanii hin jiru. Namni isaan quban qabu. Maaliif?
kalee shira dalagan. Kalee shira dalagan. Kalee hangoof jecha nu gurguratan. Kaleessa qabsoo Oromoo keessatti abbaa buttaa ta'u, abbaa cibirraa ta'u, abbaa muraasa, abbaa birgeedii ta'uuf seentiraal komitee ta'uudhaaf hogganoota bira bakka argachuudhaaf shira nurra dalaganii qabsaa'ota nyaatanii nyaachisaa turan. Adda duuba ta'anii quba nu qaban. Ni beekna bara. Maqaa dha'uu deeman hedduu isaanii. Ameerikaa, Kanaadaa, Awustiraaliyaa, Yuroopiin keessa jiran. Yeroo Mustafaan asirraa akkana bookkisu ni kijibaa jetti duuba teenne wal beekna ka. Hin beeknallee nutti manii bara. Eebaluu. Akkasii mi jedhan? Akkasii bara. Namoota nuti hin beeknu se'an. Kanaadaa keessa jiran, Ameerikaa keessa jiran, Awurooppaa keessa jiran, Awustiraaliyaa keessa jiran, Noorwee keessa jiran, biyya keessa jiran. Akka keenya gabbaanii dhugaa dubbachuu hin danda'an, dhugaa waliin dhaabbachuu hin danda'an, nama ta'anii as banii qoma dhaatanii waa dalaguu hin danda'an. Maaliif? Hogganni isaanii sirna biraati. Hogganni isaanii diina Oromoo ture, diina qabsoo Oromoo ture, qabsoo Oromoo irraa warra ajjaa godhee deemaa ture wajjin warra dalagaa ture jechuudha. Kanaaf wanni kana guutuu sii dhaqeef qabsoon kun garuu ka as geetteen bakka adda dhaabbannu kana geenye namuu irraa dhiichisuun uummanni keenya kalee dogongorellee itti fakkeessanillee as deebi'ee hubatee dhugaa argee adda bitootessa 24 kanarratti aabbichuu jedhaa jiran. Ka jechisiifneen wareegama kafalleetiin dagatina ilmaan Oromoodha. Dhiibbamnee nu dhiibanii dhiibamuu dinneeti. Nu jibbanii jibbaa beekachuu dinneeti. Nu ajjeesanii rabbiin nu tiksee dhageenneeti. Adda duriyyee kalee sirnaa bututtuu kalee waliin dalayduu fi warroonni Jawaar Maammadii fi TPLF fi nafxanyoota wajjin dalagan duriyyeen takkaa qabsoo Oromootitti takkaa guyyaa takka bishaan hin jigsin yeroo isaan nu duuba deebi'anii shira isaa 24 nurra dalagan argaan jirru se'an. Yeroo isaan siiboo nuu xaxan hogganoota qabaniif gandaaf lagaan hiree qabaniif fayyadamanii deeman argaan jirruun dhageennuun beeknu se'an jechuudha. Dhugaa qabannetti saba kanaa dalannutti rabbii guddaa maraa caalu qabannee qabsoo tana siin geenne akkasitti nuu fudhaa. Karaa kanaan aabbichuu dhaamsa qaba. Aabbichuun akka ilmaan Oromoo isa gooteef adda addunyaarra hin jiru. Maaltu isa siin gahe dhugaa inni dalagee fi haqa inni qabatee fi rabbii isaan goo kanarra kaayetu lubbuu isaallee jiraachisee guyyaa hadhaa kana waggaa 7 kana gubbatti keessaayyuu Oromoon 4 kiiloo isa baasuu isa ajjeesuu isa dhabamsiisuu maqaa isaa balleessuu sabni inni irraa dhalate kan isa waliin silaa dhaabbatu irratti dalagan sun kan hadha jiraatee injifannoo gana geetu irratti argate kun wannan isaa dhaamu ammallee ta durda caalaa abbichuun haqa dalaguu amantiif sabaaf gosaan akkuma kaleessanitti dhugaa dubbachoo gootummaaf jagnummaa rabbi kenneef hayyummaa rabbi kenneef sanii fayyadame daran akka dalaguuf warroota dhiibbaan irratti dalagamaa jiru shira keessaaf alaa dalagamaa jiru naannoo federaala keessatti dalagamaa jiru mootummaan kun yeroo keessa deemee dadhabaa waan hadha dalagu irraa bu'aa deemaa yeroo itti eeggannee badhaadhina kanallee nyaannee akka namoonni haqaa gara isatti as hin dabalamne dhoorka'a gandatti aanatti godinatti naannoletti haga federaalaatitti hattuu bakka kennu gantuu bakka kennu ergamtuu bakka kennaa wal faarsaa
namoota kaayoo kana waliin dhaabbatan bakka dhoorgaa maqaa shanii itti baasaa, maqaa faannoo itti baasaa, xurii dibaa, informationii kijibaa aabbichuu kennaa warra dalagaa jiru irratti wanni aabbichuudhaan yoo ta durcaa daran sa'a 24 aabbichuun hin dalagin hanni ganda keessatti eegalchiisan shirri nama irratti achiisaa jiran nama dhugaa nama dharaa godhanii, nama dharaa nama dhugaa godhanii, sabboonaa diina godhanii, diina sabboonaa godhanii gandaan hangoo qabanii hiree argatanii fayyadamanii deemaa jiran irratti hagaan naashinaal ID fi sisteemni aabbichuun amma oofaa jiru kun hanga bakka hin gahini ta dur daran karaa tikaatiin odeessa warra double intelligence ta'an isa waliin dalagaa isarratti dalagan guyyaa Oromoo halkan saba biraa guyyaa saba biraa halkan Oromoo keessaayyuu daasporaan gara biyyatti dhufe irra hedduun isaa warri kun daasporaan ijoollee biyya Arabaatii Ameerikaa, Awustiraaliyaa, Kanaadaa, Swiidin, Hoolaand waliigalatti biyyoota guddatan gubbaa dhufan caasaan warra yeroo eeggate sisteema hayyoota biyyoota addunyaa keessa jiraniin tooftaalee kalee Awurooppaa fi Ameerikaan itti fayyadamteen mootummaa kana karaan biraa ittiin cabsuu dandeenyu taayimii itti eeggannee sisteema haarawaan karaa haarawaan obsaan keessa wal ijaarree akka duratti tuqee aktiivistoota mootummaa kanaan faallaadhaa deeggartoota godhanii as fiduudhaan abbootii qabeenyaa mootummaa kanaan faallaadhaa sabboontota godhanii as fiduudhaan ganda keessatti warroota hadha hati achisiisu uummata saamsisaa jiru seenaa isaanii tolchanii ol baasuudhaan akka deebi'anii filmaata dhufurratti filaman godhuudhaan namoota mootummaa kanaaf quuqama qabanii waa dalagan kan hanni nachisiin maqaa badaadhaaf seenaa badaa xureessuudhaan walirra ijaaruun gabaasaa gargariin galchuudhaan gabaasaa karaa naannootiin, karaa nam tokkootiin, karaa federaalaatiin, karaa raayyaa ittisa biyyaatiin, karaa humna tikaatiin odeessa wal fakkaatu galchanii namoota mootummaa kana biyya tanaa bu'aa qaban diinsuudhaan namoota diinaa paartii badhaadhinaa keessa ta'aniif aabbichuu irratti ta'an maqaa xureessuudhaan dalagamaa jiran hubachuudhaan hiree uummanni kun argateef seenaa daabaan katabe aabbichuun akka itti fufu akka nam tokkotti yaada kiyya kuni warroonni sooshaal miidiyaa hordoftanii aabbichuu biraa odeessa geettan dhaamsi guddaan aabbichuuf qabu na caalallee beekanii isaan gorsuufi miti garuu wali yaadachiisuun yaada ofii kennachuun waan dalagamaa jiru irratti jabeessuu waan taatuuf xaphiin bishaanii xap jettee galaana taateeti bishaan ciisu kaastee galaanni waan hunda haxaayee huuraa fi dharaaf dhugaa fuudhee deemaan jechuudha. Dhaamsi xiqqaan kun information aabbichuun qabuuf deemu maaliif muummicha ministeeraa wanni sadarkaa kana dhaabaniin namoota muuxannoo qaban sabboonummaa qaban akka isan gargaarre akka dhugatti asin dhufne hattuu qofaan dallaa'uudhaan sadarkaa kana geessan malee hadha silaa Itiyoophiyaan bakka tanan jirtu jechuudha. Kanaaf warri dhugaa tana qabatanii waliin deemtan warri wareegama kafaltan namoota gabaaba maqaa isinii dhahe jaallan qabsoo tanarra waliin wareegama kafan dhiiraa dubartiin jabaadhaa alhamdulillaahi rabbii gaditti muummichi ministeeraa gaheen dalagan mataa nu qobachiisanii nu hinjifachiisanii akka gartee qoma dhayannee waan feene dubbannu nu godhanii miidhama isinirra gahe eenyu olittaan ni beekaa dhiibbaa isinirra gahe eenyu olin ni beekaa kana aabbichuunis ni beekaa jechuudha namoota dhimmi ilaaluunis wanni kun akka ga'u yeroo baay'ee irra isinii dalagee jira quba qabanillee jaallan wareegama sirra kabaltanii isinii himaa jira uuma jiru qabsoo keessa kun uummanni Oromoo ammoo viidiyoo kee dhageettan
hireen birii, karaan shanee, karaan faannoo, karaan TPLF, karaan Yohaannisootaa tokkollee zeeroo dhaabbatanii jechuudha zeeroo. Gara maal gootan ilmaan teessan barsiifachoo, qotachoo, horsiifachoo, daldaalachoo, nagaan bobbaatanii galuu, mootummaa badhaadhinnaa caalu aabbichuu caalu arganna yoo jettan I'm sorry. Wallaalinna dogongorallee miti. Osoo argan arguu dhabuunadha. Argaa jirtan kun dhageettii miti. Waggaa 7 ifaajjan, shanee gargaartan, faannoo gargaartan, TPLFin gargaartan, Ijiptiin gargaartan, sirna kadhee gargaartan homaa fiduu hin dandeenye. Gara daandii akkattas deebi'a. Yeroo teessan hin gubinaa, hin dadhabinaa. Mootummaa kana hin dadhabsiiftan ofii dadhabdan malee. Kaadiree ganda keessa deemtee isin sobdee asii achi isin ooftee shanee ganda keessaa akka hin galle gootee laga hundaa akka hin galle gootee shangalchitee 10 hambiftu. Garanaan galchaa garanaan deebitee qawwee ittee gabbaaftu jala yoo deemtan maa'ii kadhabamu isinumaa jechuudha. Deemtanii osoo isinii akkanuma ta'atumaanii akkana ta'anii asiin baanii ammallee waa tuufa isiniin jedhanii guyyaa takka liqinfamuu deemtani. Naashinaal ID'n gad dhufu kun isin nyaachuu deema. Hin dagatinaa. Uummanni Itoophiyaa naashinaal ID'n gad dhufu kun akka guyyaa qiyaamaa galmee abbaan addatti itti gaafatamuu isin gad dhufaa jira. Mustafaa yeroo baay'ee isinii naashinaal ID isin galaa mattaawqee akkasii beektanii kaardii eenyummaa kennamu bartanii adda isin guuruu jiran harkatti. Guyyaa isa malee baankiin bananne gabbaateen deemi laga tokkoon buune dhufuu deema. Gaafa san hoo shanee gargaaraa yoo jette shamtee hafta. Nafxanyaa gargaaraa yoo jette achumatti naffamtee hafta. TPLFin gargaaraa yoo jette achumatti tibbiftee hafta. Jawaariin gargaaraa yoo jette jawwee taatee achumatti jawween si nyaata. Ebaluun gargaaraa ministeera ebaluun jirraa ebaluun yoo jette achumatti biyyeessi nyaatti. Maaltu dhufaa jira? Laafaalleen, jabaalleen, beekaalleen, wallaalaalleen, abbaan qabeenyaallee walqixa ta'uu deema akka biyya Ameerikaa, biyya Chaayinaa, biyya Awurooppaatitti. Hujii isaa qofa isa baasa. Shanee gargaaraa paartii akkasii qawwee fuudhan jenne ati deebiin tee qawweema. Mirga tokko teettee mormituun tokko hin qabdu. Hin godhin lammii biyya sanii yoo taate. Heera biyya saniititti buluu diddoo murtii tantee gaafuma san argatta jechuudha. Garuu Ameerikaa keessa qawwee fuudhee falma yoo ati jette murtiin tantee qawweema. Qawwee fuudhaan jenne murtiin tee qawweema kaayila. Barakasii riphee jira Ameerikaa keessa Awurooppaa keessa jiran jiru. Afrikaa keessa ciisa gadhallee qawwee guuree fayyaalessi qawween fiigtu waan sencharii keessa. Kagartee ala keessa fiigee uummataa qabsaa jedhee fiigu jira biyya guddatte ammaa hin jiru. Biyya keessa achi banii qawwee fuudhanii as deebi'uun ala keessa deemaniitiin akka Jawaar Mohaammed achii gartee akka saree ala ta'anii dutuun wallaalaa qofa biratti hafte kun. Gariin namaa Lammaa Magarsa dhufee na bulchaa jedha. Gadduu dhufee na bulchaa jedha. Gabra Tsiyoontu dhufee na bulchaa jedha. Ebaluu keenya fa'aa barsiifnee dubbiin sun hin jirtu ammaachi. Naashinaal ID'n tokkoffaa wanni inni deemuun eenyummaan kan kee achi gubbaa jira. Biyya bulchuudhaaf nama qulqulluu gosaan amantiin gandaan nama hin qoonne ta'uu qabdaa jechuudha. Fayyaalessa dhagee akka gaariitti. Muummicha ministeeraa ta'uu deemtaa Lammaan ta'a isaa biyye akka galee qawween jiraattee qawween hin dhufu. Eenyutu muummicha ministeeraa ta'a bichu taane nama harkisaa qulqulluu Amaaraaf Oromoo walitti dhoofin Islaamaaf Kiristaana walitti dhoofin nama namni kamuu waa irraa hin himanne namni kamuu. Tapha seetawwan dhaabbachuun dalagaa jiru. Kana as dhufa. Poolisa taata. Raayyaa ittisa biyyaa taata. Bakka feete uummata bakka bu'aa godhee si filata. Oluma kaatee ganda san keessaa hattuu ergamtuu ilma bakka irraa dhufe hin beekne. Kaadha gartee malaamallamtummaan kaaree gurguruun kaaree bitee gurguruudhaan kontirbaandii dalaguudhaan gosaan nama amantii walitti oofuudhaan kaleessa gartee mootummaa arrabsuun hadha mootummaa faarsu. Kagartee ilmi ganda isaa ministeera yookaan jeneraala yookaan ebaluudhaan gartee bakka olii kaaniif walii bilbilatee ebaluu akkana jedhee ol kaan santu dhufattee yoo eddaam sori si caala gowwaan hin jiru gartee. Wanni si baasu fakkeenyaa nama maqaan isaa Abdallaa yookaan Baqqalaa yoo uummanni filate naashinaal ID gubbaa jira eenyummaan isaa.
eenyunni dhaqanii sin gaafatan baale irraa yoo uummanni bakka buusee ergate mootummaan namni kun uummata bakka buufatee deemu fudhatu. Eessa dhoonnaan isaa uummata Itoophiyaa miiliyoona 130 kun koompitara 4 kiiloo jiru keessa jira jechuudha dokumentiin isaa. Akka Ameerikaa, akka Awurooppaa, akka Chaayinaa. Yeroo achi Abdallaan ol ergan Abdalla ganda kam eenyu inni nama gaafachuun sun teessu. Rakkoon namni keenya dhaqabu ittiin wal kijibee deemu wanni nuun jedhanii nu sodaachisanii gaafa muummichi ministeera Abiy asii deebi'ee eessa seentanii nuun jedhan. Hogganoota nuun jedha bara Oromoo dhaggaa diree keessatti badhaadhinni ati lafa dhiittutu boru Jawaartu dhufaa eessa abbaa keetii seentaa warra nuun jedhu jira. Baqqala boru dhufaa bar baqqala wanni ala bahee barachuufi lammaan wanni ala gabbayee bar barachuufi baru muummicha ministeera taasiin jedhan. Yee miskiin jedhan shaamini biroodha. Ngalle ummata wanni muummichi ministeera kitaaba abbichuu illee dubbifne kaayoo abbichuu illee galleef biyyi tun ganam deemaa jirti illee galle jechuudha. Waati ilaalte bakka guddaa ministeerota bakka guddaa jiranii waan ajaa'ibsitti namoota baratees sadarkaa guddaa oliisan jiru. Addunyaa wanni utaaltee Awurooppaa, Ameerikaa, Chaayinaa jennu kun as geettee maali? Sisteema kana qofa fayyadaman. Dura nama biyya san keessa jiru sisteema keessa galchu. Wanni hundi sisteema gaafa seene namni sin sobu gandaa waliin ijaaran amantii waliin ijaaran nam tokko sobuu hin danda'u jechuudha. Mallaqa illee hatuu hin danda'an, seenaa illee hatuu hin danda'an hin hafa. Kana beekaa Jawaar iyya halkanii guyyaa akka hodala harree. Kana beekaa baqate Amaaraa fi Tigree fi Oromoon warri biyya kanaaf qabsoofna wanni alatti yaatee paaspoora Itoophiyaatiin ala yaatee Awurooppaa fi Ameerikaa keessatti sareen isin nyaattuuf barannee as dachaaneeti seenaa adda tolfannee akka lammaafaati boru deebi'ee Itoophiyaa keessatti muummicha ministeeraa ta'uu uummanni ni jaalataa akkasi kaabeetta gowwaan gariin bara akkasi kaata uummatan na jaalataa sammuu uummataa keessa jira hadhallee na faarsuu jiranii jedha gaariin nama. Maariyoo Oromoon warra lammaafaa Jawaariinfaa Baqqalaafaa ibaluunfaa qofa qabdu taate namni barataan jiru jechuudha biyya keessatti. Yoo warra umriin isaanii nama ganna 40-50 ol dabre kana ka deebisanii booda. Warra kalee gandaa wal nyaachisee kaan fixee kaan kijibee kaan waliin naqee yaa'e kan ka deeman taate Itoophiyaan jijjiiramuuf duuba deebi'aa deemaa jirti jechuudha. Ammaatti Itoophiyaan nama sammuun isaanii fireesh ta'e qulqulluu ka adda bilisummaa Oromoo keessa hin jirre, ka Kafaa'oo keessa hin jirre, ka Shanee keessa hin jirre, ka Faannoo keessa hin jirre, ka gartee paartii tokkollee tuqin ijoollee new generation lafaa dhufu kanaan gandarraa haga olitti muummicha ministeeraatitti teknooloojiidhaaf waan hundaan namoota sammuun isaanii qulqulluu ta'e qofaan biyyi Itoophiyaadhaa dura deemte jechuudha. Naashinaal ID'n kanaan isin dhufaa jira. Hubadhuu qabadhu ilma namaa. Qotee bulaa kiyya dhagaye, sheeka dhagaye, qeesii dhagaye, abbaa gadaa dhagaye, paastara dhagaye. Nama dogongorsinaa gara malee nama dhuufina. Soo kanaaf isin dheeradhee naaf folchaa wanni kana mara keessa deemnee maali? Warroonni shiraan biyya tana xaxxanii sakaaltanii uummata mataa waliin dhooftanii adhallee hannaaf waan daddaa ganda keessatti oofaa jirtanillee qabriin teessan qotamuun haga gabaabdu naa qabadhaa gaaritti. Ofirraa kaasee mi kaasa'u. Alhamdulillaahi. Namoota warra seenaa biyyattii tanaa dhuge keessaa nama tokkoon. Alhamdulillaahi. Digriin nu qabnu, dandeettiin nu qabnu, beekumsi rabbi nuu kenne tan hujiidhaan dhageettiin kitaaba dubbisuun osoo hin ta'in, himaan osoo hin ta'in, hujiidhaan tiyooriin faranjiin jettu san keessatti ijoollummaa irraa guddanne isii tanaa jechuudha. Eenyutu hattu, eenyu nama haqaati, garam deemaa jirra, eenyu waliin akka deemu, eenyu diina akka ta'e, eenyu fira akka ta'e. Karaan kun akka nu baasu nam tokkollee nutti himuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf dhiibbaalee hagana geettu waggaa 7 kana keessaayyuu waggaa 7 kana dhiibbaa Tigreen nurratti hin geggeessin, dhiibbaa Dargii nurratti hin geggeessin, dhiibbaa Hayila Sillaaseen nurratti hin geggeessin warroota hadhaa mootummaa kana keessatti dhokataniin nurra gahee jechuudha. Kana obsinee wanni bira dabreen maali? Balballi uf dura waan jiru arginaa jechuudha.
Fiicharii keenya uf dura keenya garam akka deemaa jirru dhugaan eessa akka jirtu eenyu akka hinjifatu waan arginuuf obsine akka isin Mustafaan dubbatu bartanii laga mara buune yeroo miidiyaa gubbaa dhiyaan beekumtii argachuuf osoo hin ta'in nama faarsuuf osoo hin ta'in kaaree argachuuf osoo hin ta'in makiina argachuuf lafa argachuuf birrii argachuuf osoo hin ta'in dhugaa tana baafnee wareegama kafallee saba keenya kana as baasuudhaaf ijoollee waliinillee dubartii waliinillee beekaa waliinillee wallaalaa waliinillee sagantaa takka qabatee dhufee Mustafaan sagantaa 100 isinii kennee as gubbaa deemu maali namuu kawaa hubatu jecha gabaabduu hubannoota xiqqaa kawaan hubanne yeroo dheeraa itti haasa'uudhaan fedhii namootaa tuquudhaan siyaasa keessatti ummata barate amma mootummaa Ameerikaa biroo isin dhattan paarlaamaa irra dhufee pirezidantiin biyya sanii daqiiqaa 5-10 haasa'ee yoo guddate 10 maaliif ijaaramee jira biyyi wanni ummata san gorsitee dammaqsitu hin jiru biyyoota guddatan jechuudha. Afrikaa yoo ati dhufte ganama irraa galgala yoo ati itti haasofte sirraan fudhatu. Maaliif waan ati haasoftu kana quban qabu dandeettii san hin qabu seenaa irraa waa quban qabu mana dhufanii kijiba itti naqan gandaa wal ijaaran amantii wal ijaaran kamataan isaa dhoqqaa'ee kana kayaanni isaa dhibbaa kana yoo as teettee sagantaa qabattee dhuftee afooteette abbaa ati waan haasoftu san sirraa hubatu qofa fudhataa iyyaa oltee asii galte namchisu bira akkas dubbatee manuu sun ajaa'iba jedheetuma waan baran maali wanni ati itti himte dhuftee waan takka paakeejii takka ittee biraa lixxa yeroo waa du'an namni akkasii du'e wanni ajjeefameef kanaa kun asiin baheetti gaazexeessaa jechuudha. Warri gaazexeessonni waan takka dharaaf dhugasii adda baasanii fuudhanii kaan malee ummata ijaaruu ummata waa godhuu irratti hin dalagan. Aktiivistiinoo namni dhibbas ilaala. Namni 100 yoo dura taa'e sammuun isaa 1000. Gariin maal haasa'u deemu namti kun jedhee dhufa. Yoo atas gubbaa teettee akkana godhee mootummaan kun akkana godhee kun badati jette inni mootummaan deeggaruu bire kijib du'ee hagam elixa. Ka mootummaa deeggaru ammoo dhuga'ee jedhee harka dha'ee lixa. Godin uffatee asii galee jiru yoo achi gara yoo takkan jiru. Garuu ummata kaayoon isaa dhibbaa kana nama dhibba kaayoon isaa 1000 kana maal godhuu qabda? Hundayyuu keessa gasseentee takka takkatti. Uummanni musliimaa amma Quraana aayaa takka yeroo sheekuleen guyyaa guutuu qaraasiftuu jira tafsiira hiikanii bal'isanii jechuudha nama akka galutti. Adda baaftee rakkoo isaa bu'aa isaa waan irraa dhoorke waan dalagaa jedhe Quraana san akkasii adda baasee isheen ni maaf jechuudha. Isheen irra kaannoo bismillahirrahmanirrahim kun akkana hagana ibra dabra. Bes agas qofa fudhatee biraa kutee namtichi akkana jedhee gaafa itti dhuftee keessatti si mormaa jechuudha. Maa akkana jedhe malee sayyoom jedhee siin jedha. Siyaasaan san caalaa gabbuuftee namticha si mormu si dura taa'u kana amansiisuudhaaf bakka inni deeggarullee dhaxxee adda baaftee takka takka tuxxee fi xurii inni qabuuf gaarummaa inni qabu kamtu caalaa kan inni miizana gubbaa kaayee keessaa fudhatu adda baaftee kenniteef biraa lixxaa jechuudha. Addi bilisummaa Oromoo maaliidhaan dhaabbilee guutuu injifatee biyya keessatti jaallatame uummata biratti. Kaadireen adda bilisummaa Oromoo dabballeen yoo si bira dhufte gingilchitee adda baaftee diinaaf fira kan kee harka irra si keettee si biraa lixxi. Akkas nu godhanii akkas deebar akkas nu godhii bar ibalu diinaa bar ibalu firaa bar ibalu kiyyaa bar ibalu kan baatii bar kunooti akkasii adda baasanii itti kennan nama. Garuu akkasii tuqu nuu ammas gubbaa isaa dheeraa ta'ee as gubbattee nu kana waa dhaga'e akkuma biyyaas dhufe. Abboo ati jabamaa akkana goota malee bakka dhibbattee akkana goota malee beekatu godhe dhiisaa dheeni. Kan fedhan beektaa maaliif warri waan sana akkasi dhoorgu ka ati jala seentee takka takka waan isaan dalagan bal'iftee bakka hunda keettee biloona mara harkaa hiittee ati lafa gannattu kana waan beekaniif hin fedhan san. Nama hedduu harkaa biloona hinnanu. Abbaa qabeenyaa ka gartee ministeerota hanna barsiisu harkaa biloona hinna. Kaadiree gandatti warri gartee gubbaa ijaaratu biloona harkaa hinna. Warra amantiin deemu biloona harkaa hinna. Warra gartee baandaa biloona yeroo takkatti as gubbaa isin dura teenyee taasisaa takka lama keessatti waan kaadireen mootummaa waggaa 7 kanan dalagin dalannee guyyaa takka biraa gallaa jechuudha. Akkanaan
kiree tana siin geedde. Warri hadha gartee duuba deebitee laan hin jedhina alan nu dhiibu kun waa heddurraa nu dhoorku kun warra nu kadhee biloon harkaa hiikni. Gadoo nurraa qaban akkas nuun jedheemi akkas nu godheemi. Namoonni tuttaqaati gartee hin beektu balatammaa isaan beekanii nu beekan jechuudha. Kanaaf jecha naaf jedhee jedha. Ministeerri tokko yookaan gartee warri mootummaa kana keessa jiru akkas naan jedheemi jedha. Anammoo isaan hin jedhu. Maaliif hojii isaatti tuqe? Nama to'adhaan isheen daawaa godha kutubaa jimaataa kana irratti adaa inni nama gartee dhuguu hatuu waa hunda dalaga. Namni farshoo dhuguu waa hunda dalagaa namni baraka alkoolii dhuguu hina talleen kijiballee zinaallee dalaga dhiifama naa godha warri alkoolii dhugdan. Maaliif namtichi yeroo alkoolii dhuguuf hin beeku. Kun badaa kun gaarii waan hin jenneef eegarraa galte of beeka malee ifi waan dalage sana yeroo san hin beeku. Kanaaf wama hundaa godha. Yoo islaama ta'e wallaa jettee illee wallaa jedha. Yoo kiristaana ta'e Gabriel jettee illee Gabriel jedha. Yoo kapheentaa illee Yesuusin jedhee kakata. Dubartii illee afoo arge dhiira illee ati dubartii afoo ciise nittu baraqa. Farshoo hin beeku jechuu bartanii. Kana namtichi gartee farshoo dhugu, ka zinaa dalagu, ka kijibu, kaatu waa mara dalagu adaa masgiida seene. Akka ofii tawbatee dhufee seene ta'eef jimaatuma salaataa booji salaata masgiida seeneedha. Sheetichi ammoo qutbaan manni musliimaa torbaan masgiidatti godhu kun waan torbaan san naannoo san ta'e irraa qutbaa godhan, daawaa godhan yookaan ammoo gorsan jechuudha. Torbaan jimaata irraa gadi sanitti ta'e yoo fakkeenya roobni kan jirre akka roobni roobuuf sababa roobni rabbiin hin roobsineef diri akka uummanni hin dalanne akka rabbi kadhatu akka waa hundarraa fagaatu. Yoo gartee lolli jiraate lola sanirraa yoo ijoolleen shamarran dubartiin qullaa deemtu akka jalbaabuuf ati olii gala waan kanarraa godhan sheeticha daa walumaa gala waa hundaa olii qabee daawaa irraa godhe. Zinaa dalaguun haraama, farshoo dhuguun haraama, hatuun haraama, kijibuun haraama, nama olii oofuun haraama. Warri kana dalagan ibidda jahannamtu eeggata yoon tawbatin yoo gara rabbittiin deebi'i yoo hannan dhiisin yoo kijiban dhiisin sheetichi bakka maraadhaan dhaan lafaa ka'edha namtichi. Sheeka hin jedhu illee baceeseen baane sheeka hadhaanumaan manaa baate kaa jedheen. Laala gartee inni bara ibalu hin jenneen Maammad yookaan Abdalla hin jenneen. Warri hadhaalan nu dhiibuuf dhiibbaan nurratti dalagu warra nu as gubbaa teennee waan isaan dalagan duggoonutu dhiibbaa guddaa nurratti dalagee isin irratti dalagee jechuudha. Kanaaf akkasi namni tokko eessa baddeettu Amiin Kadir soomanaaf badee deebi'aa inshaallah akkasanii haa jabaannu alhamdulillah baga gammaddanii baga gammannee guyyaa akkanaa kana waa caqasaniif dhaamsanii darbadhe abshiru warri qabsoo kana keessa dadhabdan warri waggaa jahan kana isin aarsan dhiibbaan isin irra gahe namni isin arguu dhabe namni isin dhagahuu dhabe ifaajjanii wata akka namni quba isin hin qabne wallaahi namni isin qabu isin jechuudha. Rabbi quba isin qaba. Dhugaa daladdan dhugaan teessan baate. Wanni seenaa kiyya kaasee isin tuqee deemuu fagaan tuqee maali? Ila kunooti ni jirraa isin baane. Qaata silaa sirraa nu galchan. Qaata silaa gartee bakka tanarraa gallee hadhateen osoo galuu baannee jenna. Jaallan hedduu namni hedduuf duuba nu biraa deebisan. Warra kalees gubbaa waliin bookiif kada mootummaa abaaru kun barjaalateetiif koo qabaadha. Nama hedduu amma waliin turre hin agarree. Nama amma deebi'ee mootummaa kana abaaru irra laalina. Isa rakkoo qaban jedhina namni sun. Obboleewwan keenya maqaa dhabuun barbaadu hedduun. Namni akka wal jaalannu wal kabanyuun ammallee ma jaalannu wal kabanya hedduu nama maali? Sun siyaasaa abbaan gara fedhe abbaa fedhe deeggaraa akka ilma namatti waliin jiraanna jechuudha. Nam tokkorraa ebaluu deebi'ee mootummaa abaareedhaaf yoo kalee firoo waliin qabaadhe obbolummaa waliin qabaadhe namooma waliin qabaadhe dhaboo jechuudha. Mirga isaa akka yoo saasu abbaa fedhe deeggaruu garuu wanni isa deebise warra kaleen wajjin mootummaa kana deeggaru haadha mootummaa kana abaaru irra laayina dhiibba itti jira. Irra dalagame. Obsuu dadhabee nu biraa utaale hedduun namaa. Ni obsini ciniinnanne itti diduun gaarii. Wanni namoota nu biraa deebi'an mootummaa kana irratti quba qabaniif mootummaa abaaran kana jennu xiqqoo nu jalaa jarjartan jennaan malee abaarree akkamitti hadha kartee kaleen waliin dhaabbattanii hadha akkamitti deebitanii diina taatanii mootummaa abbichuu irra duultan kaa'uu irra duultan an jedhinaani. Roorroon jirtu wanni dalagame laaftuu miti. Waan salphaa miti. Waan badduu dalagan. Dhugaa qaban.
dhugaa qaban ana galchaati dhugaa. Obsa walcaannaan malee nullee silaakii nurra dalagame wanni nurra dalagame an obboleessa keessa Mustafaa kan agartan kan irra dalagame namoota san dura namoota san dura namni silaa hadha bahee mootummaa kana quba qabu ana maaltu na dhooge garuu ka dalagee mootummaa kanaa miti ergamtoota diinaa mootummaa kana keessa jiru waan san dalagan abbichuu miti maaliif waan abbichuu irra dalagame ilaala Adaanechi irra dalagame ilaala. Nuuf isaan garaagarummaan bara muummicha ministeeraatiif adda Adaanechi faati hogganoota hedduu hadha waajjira keessa jiran kana garaagarummaan nu qabnu maali? Isaan eeydoo qabanii mindaa argatanii waa hedduun nuun garaagaru. Nu garuu eeydoo sanillee hin qabnu mindaallee hin qabnu namni illee quba nu qabu rabbi malee. Ala jirra diida adda deemna adda dalayna uf kennineeti. Namni akkasii kaati laaltee gamana laaltee gamas laaltee maaliif jedhan eessa jira eenyu ani jettee utaaltee deebitaa jechuudha. Warri nu biraa deebi'an kan maadha mootummaa qubas qaban kuniif nu garaagarummaanii fakkeenya anaaf namoonni hedduun achi qubas qaban garaagarummaan maali? Keessa qancarre nu shira Oromoo keessa biyya tana keessa jiru keessa qancarre adda bilisummaa Oromoo keessa rakkoon irra ga'anii beekan. Kaati kiyya jettutu kaati waliin dirree takka battala takka ciiftee waliin ati gartee lubbuu tee qaalii kana kenniteeftu si cinaa ciisee rasaasaan mataa nu dha'a ture. Adda bilisummaa Oromoo keessa sadarkaa rasaasa diina irraas dhufu osoo hin taane ka obboleessa keessi cinaa sitti as dhufu eeggannu geenne jechuudha. Namoonni kaasan keessa dabarsine. Namoonni warri kalee wajjin qocaa nyaannee fincaan dhunnee waliin rakkoo keessa dabarsinee qabsoo tanaan biyya namaatitti waliin baqanne hadha nu duuba ta'anii foon keenya nyaachaa jiran. Jaallan keenya hedduu nu cinaa nyaatan. Kaayoo kalee irra dadhabne san qabatanii san golga godhatanii hiree uummanni Oromoo hadha argate kana araa kiiloo Oromoo baasuudhaaf sa'a 24 dalagaa jiran. Kana irratti muuxannoo kana waan qabnuuf warra nun beekne kan itti as dhufne kaasaa kennaan agaree kennaan amantii nu qabnu nurra duulu kana agarree yoo keessaa dheessinu taate wallaalina garaagarummaa nu qabnu kana jechuun kalee keessa qancarre. Taadhaa turumaa nutti hin fakkaatu maali? Adda nama gumaa nu baasuu qabna. Kalee gaafa firri kenna aanaan aaliin kenna namni quba nu hin qabne obsinee keessa adda yoo namni nu tuqe ilmaan qabna alhamdulillah. Yoo guddatte waan dalannu keessatti ebalu diina kennaa ebalu akkas nurra yaada jennee ilmaan kennaa maqaa jaraatii fi rakkoolee jiru bakka waa jiran galmeessinee isaanii kennaa jechuudha. Yoo nu tuqan abbaa kiyya nama jedhu nu duuba jiran. Ardaan keenya, firri keenya, haati keenya, abbaan keenya, obboleewwan keenya adda quba nu quban nu argan. 50 illee nu duulu tokko lama nu duulutu jira. Nurraa dubbatu jira. Osoo sunuun jiraatin warra kalee bakka rabbi malee namni quba nu hin qabnetti diina alaa osoo hin taane diina keessaa waliin qabsoo godhaa qabsoo uummata Oromoo godhaa turre waan taaneef bakka tana jirraa kanaafuu dhiifama naa godhaa. Warri achi baay'illee jechuun obboleewwan keenya warri nu biraa baanii achi mootummaas duulanillee dhugaan isaanii galchu maaliidhaa? Obsuu dadhabanii abdii kutatanii ni aaranii ni mufatanii kanaan achi baanii agartee achi as darbachaa jiranii wanni isinii dhaamee isinii xumuru namni tokko kaayoo kalee irraa jijjiirameef obbolummaa keessan hin balleessina. Namni tokko paartii biraa deeggareef obbolummaa keessan amantiin ka walitti biyyaan gosaan walitti qabdan waliin dhabina. Rakkoon wallaalinni Itoophiyaa keessa jiru kana. Siyaasa jechuun waan dabru. Wanni kun waan uummataati. Keetii dhuunfaatii miti. Waan dhuunfaa gootee obboleessa keetii waliin dhabin. Yeroo illee qabattee ana dhaangoo harkaa qabaa. Ebaluun kiyya mootummaa keessaraa. Yeroon tiyya jetteellee namarratti hin duulin. Yeroo illee si harkaa buuti. Paartiin kunillee wanni martuu dhabama. Obboleessi kan kee, ardaan kan kee, firri kan kee, ilmi namaa, namooma ilmi namaa kamu. Ilma namaa akkuma kee mirga qaba. Akkuma kee maqaa gaarii kabajaa fedha. Boru bakka ati toli dhuftee inni ittiin si gargaaru ati isa ittiin gargaartu hin beektu. Siyaasaan
jaaketta kootii ana ofirraa qabu kana yoo lafti o'aa baafadhee shamiza qofaan ta'a. Shamiza jalaa qabu tana yeroo mana galee baafadhee buudii jala jirtuun isii xiqqoo tanaan taa'a jechuudha. Isii tanallee yeroo rafu baafadhee jijjiiradha. Kun maali? Yeroo. Wanni hundinuu yeroo sii qabdi bakka sii qabdi. Hin dagatinaa tana. Akkasitti deemaa. Yeroo waltajjii gubbaa dhufe Mustafaan waan hedduu dubbata. Yeroo gad deebi'e namoota adda mootummaa kee jiru balaaleffadhu ka jireenyi kiyya waliin na jiraachisu jira. Kara himummaan kiyya waliin na jiraachistu jira. Ka amantiin tiyya masjida tokko waliin na seensiftu jira jechuudha. Hin dagatiin. Wanni siyaasaan dubbattuu fi biyyaa dubbattuu fi dhuunfaa keetii nama waliin jiraattu ganda keessatti biyya teetitti seela wal dha'uun qabdu. Hin dogongoriin. Kanaaf agan isiniin jedhaa, isin jaaladhaa, isin kabajaa, hundi keessanuu baga gammaddan irra deebi'ee isiniin jedhaa, halkaniitii halkan gaarii, ka guyyaatii guyyaa gaarii, ummanni kiristaanaa waaqeffatan nagannaa jiraadhaa, ummanni musliimaa assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.